argitini. Addunyaan balloon kun nutti maariifata. Nu dukkana daayinaa kan numaan ibsata. Kan dhama markata, kan dhabaaf rakkata, kan dhama markata. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warroonni amantii biraa sordoftan akkam jirtu nagaa fayyaa keessanii nageenya keessan badhaadhaa isiniin jecha har'a mootiyyuu aanatu isin affeerri shamarran haga dhumaatti na wajjin turtii godha. Dhiirotchi isinis amala keessa ka qabdan kana keessatti of laaluu dandeettan haga dhumaatti na wajjin turaa isiniin jedha. Barumsi guyyaa har'aatiif qabadhee dhufe waashan viidiyoon kun baay'ee hin dheeratu. Waashanii tana keessatti waa guddaa takka irraa hubatta jedhee yaada. Dhiira fedhii yerootiif sitti dhiyaate yookaan fedhii yerootiif yoo sin jedhu qaama kan keebichaa silaalee jireenya biraa qaba ta'a. I think baqa jechuun tidaariidhaaf sin barbaadu guutumaan guututti yeroo san bichaaf si wajji jiraachuu barbaada malee tidaariidhaaf sin barbaada. Dhiira akkasii akkamitti beekuu dandeetta? Qallaalumatti beekuu dandeetta. Kanaafuu osoo baay'ee wajjin hin deemne osoo wajjin cabxee wajjin hin kuufne gabaabatti ofirraa dhaabuu dandeetta jechuudha. Dhiirti boruu sin barbaanne yookaan immoo dhiirti si fuudhuu hin barbaanne fedhii yerootiif sitti dhiyaate tokkoffaarratti gaafiin inni sitti dhiyeessu akka guyyaa har'aa wajjin oolu akka yookaan edana wajjin bullu sin jedha. San yoo ati fudhatu didde miknaatum ati boruuf barbaadda waan ta'eef fedhiin kan kee waan biraa keessa jira. Ati achuma keessa gonkumaayyuu hin jirtu. Inni garuu gaafii akkasii si dhiyeessa. Gaafii san gaafa ati irraa fudhachuu didde sitti mufatuu fi si walloluu jalqaba jechuudha. Waan bira sitti kaasuu jalqaba jechuudha. Miknaatum inni kasi barbaade yeroo saniif waan ta'eef yookaan fedhii yerootiif waan ta'eef. Annaan himmootiyyuu jechaan si dhaya. Akkuma san himmootiyyuu asaasabiin kan kee yookaan immoo asaabni kan kee kun sirrii akka ta'een bareechise sitti hima. Kanaafuu waa baay'eedhaan si asirraddaa si sobuudhaaf jechuudha. Dhiira mara akka kiyya seeta yookaan immoo akka dhiirota biraan na seeta aan siif liyyuudha. Waan akkasiifaa sin jedhee jechoota karameellaa caalu si gorshuudhaa yaada jechuudha. Miknaatum inni kasirra barbaadu sani hunda qabu hundaa fayyadamee gara san si fiduudhaaf jechuudha inni. Kanaafuyyuu waa baay'ee sin jechuu danda'a. Jechoonni kan kee kun sirrii akka hin ta'inii fi asaabni kan kee guutumaan guututti sirrii akka hin ta'in sitti hima. Of guddisee sitti haasa'a. Akka waan dhugaa si jaalatii fakkeesse jechuudha. Si galaan asirratti shamarroche dhiirti boruu si barbaadu kan immoo dhiirti jireenya isaa yeroo dheeraa si wajjin jiraachuu barbaadu sirmaayyuu gaafii akkanaa sitti hin dhiyeessu. Gaafii akkanaa sitti hin dhiyeessu. Unkaan si jaalatee garmalee yeroo sanitti si barbaadu illee sittis dhiyeessu waan ati kun dogongoraa sirraa hin fudhadhu jetteeniif sitti mufachuu hin danda'u. Amma ati sababa ati waan inni si gaafate san hin biyyateeniif si badduu si godhe jechuun asaabni kan keessuun badaa ta'e kan isaa akka gaarii ta'etti haasa'aa jechuudha. Kanaatum inni kasirra barbaadu fedhii yerooti waan ta'eef waan ati irraa hin fudhatiniif sitti mufataa si wallolu jalqaba jechuudha. Kanaafiyyuu guutumaan guututti inni gaafii akkasitti kaasee jedhe yeroodhaaf akkasii barbaade beekuu qabda. Irra caalii immoo si gaafachuu isaa bichaa osoo hin ta'initti deebiin ati deebifteef isa biratti fudhatama yoo hin qabaatin guutumaan guututti inni kasi barbaade fedhii yerootiif. Kumasan dirraashisaa balleessuu dandeetta jechuudha guutumaan guututti si galtii. Lammaffaan himmootiyyuu waan keessi kan kee qirsi jedheef yeroo tokko keessi keenya waan barbaadutu nu mudata. Keessi keenya waan barbaadu inni mudate yoo siin jedhu dhiirri tokko yoo jaalalaan sitti dhiyaate si gaafate achi booda keessi kan kee qirri yoo siin jedhe dhiisi. Miknaatum waattu jira waan ta'eef waattuyyuu isarra jira waan ta'eef jaalatee qabaachuu danda'a. Jaalalli isa wajjin jaalalli kan kee galma dha'uu danda'a. Guutumaan guututti keessi kan kee yoo qirsi jedhe namni sun gara fuulduraatti siif hin ta'u. Kanaafiyyuu shamarrochi haasaa isaaniitirraa yoo itti hin gammadin akshiniin argisiisu hunda isaati irrattuyyuu fedhii yerootiif akka inni si barbaadu odoo si galaa jiru ofiin dirqi as bahee fedhii yerootiif si barbaada akka inni siin jedhu hin eegin. Waan inni siin jedhuuf jechoota isaatii fi sochii isaatirratti sirriitti hubadhati. Miknaatum boruu barbaadda waan ta'eef jechaadha. Yoo akkaataa inni sitti argisiisu san irratti keessi kan kee gammachuu hin qabne qirjaatti seenee. Kuni jireenya umrii kee guutuu wajji jiraattu waan ta'eef tidaara jechuun itti seenanii ba'uun hin jiru. Itti seenti taanaan jireenya keedha wajji jiraachuu qabda dirqama jechuudha. Kanaafuu of eeggannoodhaan deemuu qabdaa jechuudha. Yeroo baay'ee nuti shamarri ni miidhamna jaalala keessatti jechuudha. Waan garaa laafnuuf keessumaa jaalala keessatti gara laafin akka badaa qananuuti jechuudha. Okay, kabajamtootaaf jaalatamtoota kiyyaa. Sadaffaan dhiirtii boruu sin barbaanne mallattoo akkamii qaba ka jedhu na dhageeffate turchi. Sadaffaanii
yeroo hundaayyuu qaxaroon isin waliin qabattan qaxaroo algaa bichaadha. Bakka akkas taananii uf duuba deebi'u ofirraa. Boruuf akkasiin taane beeki. Hiyootii meeqa jira ka waa'ee algaa bichaa qaxarattan. Waa baay'ee gara fuulduraa haasa'uu qabdan dhiiftanii waa'ee algaa bichaa haasoftanii adda baatan jechuun qaxaroon keessan haasoftanii iska macarashaa gaafa argattan garuu sanirratti qaxaratanii adda baatan. Kun immoo maal jechuudha? Kuni dogongora guddaadha jechuudha. Ati shamarran naqqa'uu qabdanni dhiira. Kanaafuu qaxaroon keessan macarasharra yookaan wanni inni isin jedhu gaafa dhumaatitti yoo adda nama fakkeenya affeeree haa jennu yoo adda baatan gaafa lammata wal agarru akkana ta'uu qaba wanni isin jedhu taate yeroo hundaa qaxaroon keessan akkasii taate taananii inni boruu akkasiin barbaanne beeki naqqa'e. Yeroo tokko tokko nuti shamarran dhugaa dubbachuudhaaf ergan amma akkuma arbaan dursanii kaase fakkeenyaaf wajji bultanii fa'aa erga sanii osoo keessan qirsiin jedhu wajji bultanii fa'aa achi boodan immoo yeroo san barkeessi keessattis na jedhu wajjin hin bule ima beekaa akkini nagadu jettan. Dura garuu naqqa'e keessi kan kiwaa fedhe ittiin deemi tun tokko barqaxaroon isaa taphaan gaahoo taate inni algama qofa akkasii barbaadee beeki. Jireenya isaa taasisuu hin barbaadu taasisuu hin barbaadu jechuudha. Kanaaf naqqa'e duuba deebi. Isi tokko tokko haga miidhamnutti uf hin bee'e. Osoo miidhama keessa seenne naqqa'e. Isin walitti dhiyaattanii waliin haasoftanii waa'ee gara fuulduraa waliin haasoftanii akkamitti walitti dhufuu qabna akkamitti walitti dabalamuu qabna. Kuni kabaja kan kee ziq godhuuf deema malee kabaja kan kee ol guddisuuf hin deemu. Kuni salphataadha. Kuni kan fedhii yerootiis barbaadu. Kuni bakka barattu akkanumatti hin tacamaallaqa. Kanaaf biloon kee ofirraa godhuu silkiinis taate yoo qaamaanis itti haasa'aa jiraate har'arraas arguu hin barbaadu jee. Akkasii jecha. Kanaaf iyyuu shamarroche yeroo baay'ee waa'ee algaa warri waliin haasa'uu danda'anii jaarsaaf jaartii qofa malee shamarri dhiira wajjin haasa'uu hin qabdu. Kun dogongora guddaadha. Miknaatum abbaa manaa keetii miti ganaasitti alaa ol deemaa jira haalli itti simatu haala kabajaa takkaa ta'uu qaba jechaadha. Guutumaan guututti wanni inni sitti haasa'aa jiru kun waan ati haasa'uu irraa qabdu waan inni haasa'uu irraa qabu miti. Kuni ka jaarsaaf jaartiin halaala wal godhatan haasa'uu qabanidha jechuudha. Kuni hicitii isaaniiti malee keetii miti. Ati achi keessa hin jirtu bayi achi keessa. Yeroodhaan naqqeetii bayi achi keessa. Maal goota achi keessa? Wantoota kiyyaa shanaffaan himmoo tijjummaa dadhabeeta yeroo baay'ee kophaa kan keessi argachuu barbaada. Kophaa kan keessi argachuu barbaada. Miknaatum maali dhabeeta akka isaa tasaa akka barbaada. Fedhii yerootiif waan si barbaade fedhii yeroo san kophatti yoo si arge sirraa fixate sadaachi deemii jala buleetti dhiyaasiin jira. Fedhii foonii jechuudha kun. Inni fedhii fooniitii si barbaade kophatti wanni si barbaadu maalidhaafi? Fedhii foonii isaa bayatee deemii gadi gara mana keetii siin jechuudha. Wanni si barbaadu. Kanaafuu shanaffaan maalidha? Kophaa si argachuu barbaada. Yeroo kamuu qaxaroo isaati irratti kophaa akka dhuftuuf si qaxara kophaa isaas si arguu barbaadas. Kun immoo dogongora guddaadha. Ati kanaadhaan dhiira buruus hin barbaanne taradda'uu dandeetta jechuu kiyya kana. Dhiirri buruus hin barbaanne waan akkanaa kana qaba jechuu kiyya jechuudha. Nuti shamarran yeroo baay'ee jaalala keessatti kufnee hafna akkuma kanaan dura isin jedhi kanaafuu dura naqqa'uu qabna. Karaa kamiin nu qabuu danda'a kan jedhu beeku. Wal jaaladhaa osoo nikkeen hin hidhamne wajjin tacamaallaqa hin jeewaan. La. Haasaa teekistii walii gootan haasaa waliin haasoftan akkamitti waliin haasoftan akkamitti argatan akkamitti wal fuutan isiniin jaa malee osoo nikkeen hin hidhamne haraama zina wajjin hojjetina. Tokkoffaa rabbii wal si lolchisa lammaffaa akka namaattis namni si dhageessitti kofla sadaffaatti garumaa inni kabaja kan kee ziqqisi godha innuyyuu sin jaalatu seeras inni sin jaalatu innuyyuu. Marrochee dhiirti si jaalateetiin hin jedhu. Addatti si argatee si washaqee qarbii si qarbuu osoo hin taanetti uffataa si godhuu barbaada. Hiriyoota isaa biratti si affeeruu barbaada. Iddoo bashannanaa garaagaraatti bakkee firoonni isaa si argutti bakkee maatiin isaa si arganitti bakkee hiriyoonni isaa akkaan jaalatan iddoo hojiitii ta'a. Iddoo kamitti hiriyoonni isaa akka jaalatan akka si arganii itti gammadan akkaataa itti kolfitu arganii si gammadan akkaataa itti wajjin gammadaa jirtan arganii akka itti gammadan barbaada. Iddoo akkasii si affeera akkasii yeroo si barbaadu bakka awwaalaatti si awwaala jechuudha. Mikiraatumni achitti awwaala sitti tolchee achumas gatee si biraa deemudha waan ta'eef jecha. Hiriyoota isaa fa'aa irratti ati dawwaliif ta'ii tasaa akkuma tasaa osoo deemtu irra gahi. Hiriyoota isaa inni fakkeenya hiriyoota isaa wajjin gammadaa taphachaa fa'aa jira haa jennu
irra geette hiriyoota isaa biratti. Achi booda sitti muufata. Amma fakkeenya dhiirti yeroodhaaf si barbaade yookaan immoo dhiirti fedhii fooniitiif si barbaade kanaafiyyuu dhiirti yeroodhaaf si barbaadu yeroo goddanyoota isaa bira jiru hiriyoota akkaan jaalatu fa'aa bira jiru silkii yoo dawwaltee kun kan sirraan kaasu. Siidoo isaa guutummaan guututti. Miknaatum akka ati argamtu hin barbaadu kan inni si duukaa deemuu hin barbaadu inni keessi barbaade fedhii fooniitiif. Kanaafiyyuu siidoo isuu barbaada. Hiriyoota isaa biratti silkii sirraa hin kaasu. Hiriyoota isaa biratti akka itti dhuftu gonkumaa seen hayyamu. Addatti si affeeruu barbaada, addatti si taasisuu barbaada, addatti waan maraayyuu. Kabajaa kan situ ofirraa buuse kaashonaafattee daaraa haaftee hin deemin gara argite. Yoo waan hojjettu dhabdeetii galii rafiitii haya kabaja kan kee ofirraa hin buusin achi booda mootuyyuu deebitee shamarran nagaa hin arrabsiisisin. Deebitanii immoo jaalalli hin jiru jedha. Jaalalli si biraa bade malee nama bira ni jira. Kanaaf hordoftoota kee yeroo baay'ee kanaafiyyuu chaanaala keenya sheerii godhaa, sabskraayibii godhaa, mallattoo bilbilaa tuqaa.